Duula karaa marsaalee hawaasummaatiin gaggeeffamaa jiru irratti marsaalee hawaasummaa irratti waa'ee hidhamtootaa fi rakkattoota lammiilee biyya alaa jiraniif sagalee kanneen tahaa jiran kanneen akka Ahmadiin Jabal Ustaaz Ahmadiin Jabal mormii addaa dhageessisaniiti jiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal dabalatee marsaalee hawaasummaa irratti duula peestala gurraacha uffachuudhaan hidhamtoonni Saudi Arabiyaa nu ilaallata jechuudhaan sagalee isaanii marsaalee hawaasummaa irratti facaasan. Karaalee TikTokiitiif karaalee Feesbuukaatiin akkasuma dabalatee gama TikTokiitiinis marsaalee hawaasummaa irratti maqaa Itoophiyaa jedhuun miidhamaa jirra jechuudhaan lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti kanneen hidhaa fi ajjechaan dararaa hamaa ulfaataan achirratti nurratti qaqqabe jechuudhaan dubbatan. Akka obbo Ahmadiin Jabal dhaqanii ilaalanitti lammiileen Itoophiyaa mirgi qabiinsi dhala namaa baay'ee ulfaataa jechuudhaan waan akeekan fakkaatu. Marsaaleen hawaasummaa irratti duulli karaa Tiwiitarii fi duula karaa Feesbuukaatiin gaggeessaa jiran irratti ilmaan Oromootii fi maqaa Itoophiyaatiin duula hedduutu ijoollee kanaaf ta'aa jira jechuudhaan dubbatu. Kanneen keessaa kan akka Ustaaz Kaamil Shamsuu fi kan akka Ahmadiin Jabal jilli isaaniin durfamu karaa Saudi Arabiyaa imaluudhaan waan deebi'an fakkaata. Waan mootummaa Saudi Arabiyaa irraa quba xuuxatanii fi dhimmi kun dhimma mootummaa Itoophiyaa ilaallatuuf kallattiidhaan kan jedhu fakkaata. Barreeffamni adda addaa kanneen abbichuu koo lubbuu koo jedhanis bifuma kanaan waan abbichuu irratti xalayaa erganiif dhaamsi kun akka bira naa ga'u jechuudhaan shubbistoonni abbichuu kanneen akka deeggartoota akka Ka'abbuttaaf kanneen akka Dammaqaa Nagaasaa akkasumatti namoonni hedduun sagalee ijoollee Saudi Arabiyaa kana dhagahamuu qaba jechuudhaan gama biltsiginnaatti sagalee isaanii ergan. Duula karaa marsaalee hawaasummaa miidiyaan garagaraa godhaa jiru qabsaa'onni Oromootis kanneen hedduun amma mana hidhaa keessaa ba'anis duula kana keessatti qooda fudhachuudhaan namoonni jajjaboon feestala gurraacha uffachuudhaan duula kanatti kan makaman hedduudha. Haa ta'utii garuu lammiileen Itoophiyaa waggoota hedduudhaaf dararaa keessa kan jiran amma ammoo ajjechaa fi du'aatii hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuu marsaalee hawaasummaa irratti mul'ataa jira. Viidiyoon tibbana kana bahe dhiiga haqqisuu obboleessa keenyaatiin lubbuun isaa kan darbe baatii 8 guutuu mana hidhaa Shumeysii magaalaa guddoo Saudi Arabiyaa Riyaad mana hidhaa Xariiq Al-Arkarjii fi akkasumatti mana hidhaa Al-Askaa jedhamu keessatti baatii 7 kan dhukkubsateetu duula kanaaf sababa ijoo ta'e jechuudhaan dubbatu. Lammiileen achi keessatti ibsa adda addaa kennanii fi marsaalee hawaasummaatiin viidiyoo dhoksaadhaan baasantu sagalee kana ta'e. Akka tokko jedhanitti michummaan Saudii fi michummaan walitti dhufeenya Itoophiyaadhaa kan laaffise muummee ministeeraati jechuudhaan komatu. Hanga jila namoota garagaraa as ergu innumti mataan isaatu adda dureedhaan jila san dursuudhaan osoo Saudi Arabiyaa kan dhufu taate lammiilee kennaaf kabajaan mala jechuudhaan dubbatan. Kanneen keessaa kanneen warra akka peestala gurraachaa kana uffachuudhaan sagalee ta'an keessaa kan akka Ustaaz Naasir Hamzaa faatu argama. Ustaaz Naasir Hamzaa akkuma beekamu biyyootaan garagaraa keessatti karaa qabsaa'otaa itti makamuudhaan baroota hedduudhaaf sagalee uummata Oromoo kan tahan Ustaaz Naasir Hamzaa walqixxummaa Oromummaatti kan amananii fi jaalala saba isaaniitiif halkanii guyyaa kan dubbatantu gama sagalee ijoollee Saudi Arabiyaatti akka dhagamuuf afaanota Arabaatiif afaanota garagaraatiin fayyadamanii sagalee ta'utti argamu. Mootummaan Itoophiyaa garuu hamma ammaatittuu lammiilee kanaaf wanni inni furmaata laate hin jiru jedhu. Kanaafuu lafatti harkifannaa fi ilaalchi akkanaa kun lammiilee keenya irratti dhiibbaa guddaatu gaha kanneen jedhan abdii kutannaaf mallattoo diddaa gabrummaa kan agarsiisan Ustaaz Ahmadiin Jabal duula karaalee hawaasummaa irratti
godhaa jirantu kan nama yaachisa jechuudhaan sagalee akka ta'aniif dubbatan. Kanneen keessaa ammas warreen abbichuu koo jechuudhaan duula karaa kanaan abbichuu koo jechuudhaan jalatti kufanii kadhatanis bal'inaan argamu. Haa ta'uutii garuu Dr. Abiyyiin muummeen ministeera Itoophiyaa ijaara jechuudhaan gama waraanaatti lammiilee isaa geggeessa. Guyyaarraa guyyaatti diroonii kadhachuuf meeshaalee waraanaa kadhachuuf gama Imiraat bobba'a. Walitti dhufeenyi Saudi Arabiyaa fi walitti dhufeenyi biyya Itoophiyaa laafuudhaan lammiileen isaanii dhiigaa qisaatii jiru. Lammiilee kanarratti ammoo dhiibbaan gurguddaan kanneen geggeeffamaa jiru sababa Dr. Abiyyiin michummaa Saudi Arabiyaa hir'ise jechuudhaan dubbatu. Akka marsaalee hawaasummaa irratti arginutti kanneen fuula marsaalee hawaasummaa irratti waa'ee Mallas Zeenaawii kaasanis bal'inaan jiru. Lammiileen kennaa jedhan yeroo muummeen Mallas Zeenaawii argamanitti lammiileen kiyya peestaalaan deemanii shaanxaadhaan naagalan tokkochiyyuu tuqamuu hin qabu jechuudhaan obbo Mallas Zeenaawii jechoota isaan jedhan fidanii fuula Facebook irratti maxxansan. Amma ammoo faallaa kanaa ijoolleen keenya maallaqaa fi shaanxaa hedduu baatanii biyya Arabaa yeroo dhaqanitti peestaala gurraachaan maramanii haa galan jechuu fakkaata jechuudhaan dubbii isaanii walitti coran.